Mangutoni baga as ekdani arradiya digatani sena بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في جالتمتوتا ماتي وانكي كانتاتن هندنو خبيك ساكن بيان على جرتين ادو جرتين اكما جرتين بك جرتين نغان كي كان اني رامد دي اسنا دقبتين جتاتني اغاكا اكما ارغنما اسني بيكسيتين دري جرون دنيا دا يوكان غدا يوكان غمچودا اكما بكم غيا كليسا شيخ نكي نغدان خبجما في جالتمان شيخ جمال علي واي قدر يوكاو واي شهيدو ما في حال يرورتي يادا جواب دو خليس ديهسه ارمو بلدنا يربي واي غمچو حال غمچو في حال سيقو واي قوسادا الرافي اكسم وان قلبي نما غمچيستو قبدي اسني لحاديتن جرا جديتن كنو استوديو كينيا هانور روميا مغالا فينفنيت ارغمو دفيتن جرا شيخ كينيا هدو غلاتو مولفا دجچاتني اغاكا انلي خرا كاميرا كي دوبا ديبيتن سغانتادن هورتو في بريچودا اسين لغه كيسان شير ولي براتن وبليوان كيساني في اكا بكوندا أوليفي رابستن خبجاتن اسن أفيرا إذا كلت مانغراس شيخ كينيا خبجما في جالة ما سين دبرسا ترتيغاري شيخ جمال علي وجين أخوتن اسن أفيرا كلت مانغراس هاي سين دبرسا وسا كينيا خوتا غرا والتجيسن ابن سغانتا غاريسن ياتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين كينيا أكما يادة متي ويا خليسا واي قدار هدو هاسويني مان كينيا سنو درنو هدو واي قدار خيستي قدو مسنو خنمك قد نقيم سيسو وانتهف guyyaa irraan tanaa immoo faallaa isaa gammachuu khofla seeqachuu akkasuma bu'aa isiin qabdu shari'aa islaamaa keessatti akkamitti kalaalamu waan juu fi sagantaa takka tanama booharsitu kana isinii dabarsina inshallah rabbi fedhe sheer godhaa wal biraan gahaa wal afeeraa wal yaamaa wal hirmaachisaa khayrii tana hirmaadhaa isiniin jenna wanni kana waa sagantaa kanarraa isinii haasa'uu fedheef وسو خنو قفنتين طبيعان نما نمني هوغا مسكينو مارا غر درما جيجيرمي يخاو خطايتان قبل غما تايتا ارغتو تجيجيرمي خا درا ولالا صدركا بكم سا ارغچو تي هوغا دبره طبيعان نما جيجيرما ديمتي خوفلي نما غمچو نما هيدما ديما اكسما نما وهم خوفلي تيو ايران فتفاجر جيچو نما خوفلي سا هيدمسن هيدا راباسوف اكسما نما ايران فتلي يادچيسوف nama gadda qofa jiruusaa gaddaan dabarsu gama gammachuutti akka gammadus qabu akka gammachuulleen isarraa eegamu oggaa gammaddu oggaa qofaltu oggaa seetu mataa kee qofaa miti nama biraatiifis akkasumatti jechuudha kanaaf sagantaa isin boharsitu haga sa'aan nuufuute inshallah isin wajjin turra salaanni maghribaallee nu biraa dhiyaatee jira iddumaanoo maghribni nutti azaananii sitti deebina isinin jecha dura wannin isin gammachiisuun wannin isin boharsuun gaaf tokko
seenaa takka kitaaba tokko irratti dubbisee bakhila ni beeytanii si'a bakhila jechuun nama dooyina sadiitu walitti qabamee ummanni nurraa haasawaatuma oola abaluu fi abaluu horii ni qabanii hin kennan jedhanii nurraa dubbachaa oolanii mee jedhanii namni sadii wal dhufanii wal mari'atan kana kennu qabna baqa jedhanii nutis akka ummanni biraa kennatutti horii kennachuu qabnaa jedhanii murteessan kana kaduraa akkam jee ani sarara tokko kanatti sarareetiin if dura kanachi sararee horii khiyya kana waan hin qabu kana samii keessa ol darbaa yoo gara mirgaatti bu'ee khiyya yoo gama bitaa bu'e san kennee je harki ol darbu beeka dhugaa harka mirgaati sarara tokko kana if durachi sarartee yoo waan takka kana samii keessa ol darbite karaan isin itti buutu haruma mirgaati yookaan karaa ati itti buusuu feeti yoo mirga buute tiyya yoo waan bita bu'e immoo kennee je kana kalamadaa keessarra bakhilaa inni zeeroo akkanatti if dura guutu sararee akka hubbaa jechuun roga guututti kan fuuldura isaa sararee askee ol darbee samii keessa wanni as keessa bu'eetiyya ta'asiin ala buute sadaqadhee jee jechuun kunis karra bakhilaatii beeki kanarra hamaa immoo isaan sadeen irra bakhilaa ka sadaffaa maal jee fuudheetiin horii kana samitti ol darbaa yoo samitti hafe isaanii kenne yoo lafa bu'e immoo lafa gaddee beekiyyaa jee jechuun isinii ifaan si'a isiniin bohaarsuudhaafi ammas gaaf tokko namichi tokko isaa makiinaan deemu bakhila nama waan kennanii miskiinni tokko dhufee harkan qabu sadaqaa kadhannaan wallahi silaa harka sadaffaallee qabaadhee harka sadaffaatu siifin kennaa jeen birrii isa bira jirtu kan kennin jechuu isiniin bohaarsuu fi kana waan bakhila jechuun dooyina namaa jechuun akkam akka ta'e ammas kitaaba tokko xaraa'if jaan irratti dubbise xaraa'if kitaaba juu nama lamaatu bakhilaa walit dhufe anaafisi khamturra bakhila naas khamturra dooyina jechuu irra wal marihatanii wajji haasawanii tokko maal jee aboo ani marwahaa manaa qaba jee bintireetara waan qilleensa namaa naqu kana jechuu elektirikaan dalagaa qusannaa elektirikaati jechaan harka kiyyaan sossoosaa jee waan kana yoo tirikaan sossooye tirikanarraa nyaata jee jennaan kun akka jee anammoo jee alkool jaanii waan madattiif naqanii jira idanarraa cabeetiin lafa ganna qabnaan wanni kun bilaashitti lafa ganna qamuurra jee harka if madeessee akkasii madaa sanitti if godhee je jala lamaan kana eenyutu irra bakhila kuni waan bakhilaati akkasuma ammas tabiraa bakhila qofarraa miti manguddoo gowwaa jaanii jira kitaaba irratti seenaan tun barreeffamtuudha nama lamaatu osoo karaa deemuu wal lolee wal morman yeroo wal morman wayirra wal lolanii manguddicha tokko bira waliin dhaqan manguddichi kanarraa dhageeffatee siitu haqarra jira zaalimni kun akkamitti kana si zallama jeen kanaanis kunis gammadee biraa deeme kaanii itti dhufe jedhe lamaa wallolerraa kunis akkasumatti hoggaatti himate jeen kanaanis siitu haqarra jira obboleessi kee zaalima si zallame akkami akkana si zallamaa jeen kunis gammadee deeme kana haati warraa dhageessee lolteen maali kanni isaan lachuutiin akkamitti haqarra jirtan jettaan maali dubbiin akkanaa namni lama akkamii wajjiin haqarra jira jennaan haadha Muhammad siitu haqarra jira naat dogoggoree nurraa usii jeen manguddoo keessaas manguddoo akkanaa jira jechuu khabiraa yoon baballisee isinii hime imaama tokkootu maqaasaa Juhaa jaaniin biyya salaachisee khutbaar minbara gubbatti ol bahee hal ta'lamuun jeen ummataan ni beeytanii jennaan hin beeynuu jaaniin eega isin hin beeyne annama hin beeyne hojii dubbiin qabu jee dhiisee biraa deeme aqimi salaa jeen khutbaan ganuma fixee salaata nu iqaame salaati jummaan lama daawwuu dhufummas hal ta'lamuun ni beeytanii jennaan deengadda akkas nu godhe jaaniiti ni beeynaa jaaniin eega beeytan dubbii fixanii nu iqaame jeen arras salaata arras akkasumatti ni beeytanii qofaan khutbaa fixatee salaata ummataan salaateeni guyyaa sadaffaadhaa hoggaa inni minbara gubbatti ol bahee hal ta'lamuuna jee ummanni bakka lamatti iddaan beekaa kun ni beeyna jee kun hin beeynu jee arras inni deebisaa gaya qaba warri beeytan kan beeyne barsiisa salaata nu iqaame jeetuma akkasumatti ummata salaachisee jechuudha imaama keessas kakkanaani jira isin bohaarsuu fi kitaaba tokko irratti seenaa takkaan nama bohaarsitu tanarra nama bohaarsitu waan hin dubbisee nama lamaatu karaa wajjin deema osoo deemanii gaa mi'a hawwinu waan arkachuu barbaannu waliin jaan kana tokko silaa re'ee kum tokko qabaadhee re'ee tana gaara gamanaa fi gamas mayra bareedaa kana keessa tiifadhee jeen ennaan kun ka wajji deemu anis silaa yeeyyii kum tokko qabaadhee
yeeyyii kumati yasa re'eeteeti gallakkisee re'eetee xuluggootee fixee jeen wal lolan jechu jarri wal qaban. Kana namichi tokko karaa deemaatti dhufee deema wilkaa lamarratti harreerra fe'atee deemaanii deema kana lafa gannaqee wallaahi akka deema kana gannaqetti ganna haa naqu sillachuutu gowwaadha jeen. Jara sadeen kan eenyuutu irra gowwaadha haa madaallu jechu. Namicha deema saaka deemuun gannaqe moo namicha re'ee teetitti yeeyyii gallakkisennaan akkamiin re'eeti yeeyyii nyaatti jee quba gurra kaatee iyyemoo re'ee sanitti haasidummaa keessa yeeyyii silaa hum tokko qabaadheetti gadhiise jee jara sadeen kana eenyuutu irra gowwaa jechuu haa madaallu. Arraaf isinitti illee heddummeeyse isinuma boharsuudhaafi yoon asit dhaabillee ni gayaa takkatti isin haa ida'ume namicha tokkootu nama lama karaa osoo deemanii tokko minaaraa masgiidaa dheertuu arke. Eenyuma dhiiroo kaminaara aboo namichi kun numa dheera jee kaminaaraa tana asichi dhaabbatee jaare jennaan kun ka wajji deemu ka jeen usunurraa gowwaa jeen lafa jaaraniiti eegasii ol dhaaban malee namnichi dhaqqabu eessa jiraa jeen jara lamaan kanallee harra gowwaa asumaan madaalaa isiniin jechaa arragaa kanaanin isin boharsa wanni waan kana isiniin boharsuu fedheef dheengadda kaleessa waan nama gaddisiisu waan nama yaachisu hedduu waan haasoynee jirruuf sanii fi akka namni gaddisan keessa jiru kanaan boharu akkamas namni koflasaa hidhee jiru yookaan koflumaa'uu irraanfatee jiru gammaduu irraanfatee jiru irra hedduu gammaduun waa baasii naman gaafatu akkattis namni numa gammadaa akka kanaan itti bohartan jechuufi hamtuu isinitti hin fakkaatin kan rabbiin quraana keessatti laa tafrax inna allaha laa yuhibbu alfarihin jeesun hin gammadin rabbiin nama gammadu hin jaalatu kajeesan aanni fumaaf aayata fassaraa نما باطلا جمد بانا ذلك مال جاءت برات ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرهون واني ركنا خنا خيسة سينتنيف واني كتاب أمتنيف واني حق عملك جمدني في واني بونتني في نما تفتني في نما تفتشو حق عملك تجمدو دور كمله حق عن جمدون دور كدامتي حتى خوف لله حديث خيسة النبي صلى الله عليه وسلم خفلنا الدميسنا خفلنا الدميسون قلبنا ما جيفتي خجيسون هالدميسو بانسون هالدميسو حاجة أكلنا ما فرطو أولتي يخا حاجة إسلام ما هيمتون أولتي وأنت كخيستي سببهن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده جان وني تكيو دانغاسي دبرتي فعل جيجير ما ديمتي أكستي دوركاتا حمله خفلي قنكمتو دوركا حرامي جيتشومتي هدو نبين كان صلى الله عليه وسلم hedduu sahabaa taphachiisaa ture dullattiin takkatti dhufteeti yaa ergamaa rabbii awwarra jannataa ta'uu rabbinaa kadhadhuu jennaan dullattiin jannata seentuu jeen ni booche namittiin hoggaa isiin booche ayata quraanaa irra qaree innaa ansha'anaahunna inshaa'an faja'alnaahunna abkaaran uruban atraaba ayata juusan jechuu warra jannataa nuti ijoollee deebisneeti dubura goonee hiriyaa goonee warra amma harma dhantu warra amma harma baasu goonaa je dubartiidhaas jechuu dhirtinis akkasuma akkanatti boharsee jechuun nabiin akkanatti nama taphachiisa namni tokkummas itti dhufee mi'a ergamaa rabbii gaalaa yaabbadhu naa kannii jennaan ilmoo gaalaa malee siin kennu jeen yaa ergamaa rabbii ani ammaa yaabbachuu deema ilmoon gaalaa maal naa gootii jennaan bar gaalli guddaanis ilmu magaalaatii jeen akkanatti waan nama taphachiisaa waan nama gammachiisaa hedduu nabiin sallallahu alaihi wasallam nabiirraa odeeffamee jira jechuu sahabaas akkasumatti guyyaa tokko Hasan ibn Ali fi Muawiyaan hoolaa xiqqaa tokko osoo nyaachuu jiranii Muawiyaan Hasaniin akka jeen maali gara jabeenyi kun maali qalbii akkana qalbii goggoguun akka waan haati hoolaa kana gaafaan sidirteetti akkamitti kanatti rifachuuf dhabda jennaan Hasanis afaanuma irra daddafee maal deebiseef ati hoo maali rahmanni kana akka waan haati hoolaa kana aanan si luisifteetti jeen tapha akkanaa waan qalbii nama boharsu waan nama gammachiisu haasawa akkana haasawa hafuura nama baafachiisu haasawuun shari'aa keessatti hayyamamaadha jechuu kana taariika akkanaa isinii gagguure waan himamee dhumaatii miti jechuu maaliif barbaachisa haasawa tokko tokko haasawanii nama kofalchiisu ka shari'aa keessatti dhoorkamaadha kan nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti dubbate waylun lilladhii yuhaddisu fayakdhib liyudhika alqawm waylun lahu thumma waylun lahu nama haasawee haasawa saniin nama kofalchiisu halaakaa isaa jira haasawa isaa keessa kijibuu je yoo wanni namaan kofalchiisan sun waan kijibaa taate qofa dhoorkaadha jechuudha nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti wanni jiru yeroo hedduu ni qoosaa namaan taphataa
laakiin ammoo qoosaa keessatti illee dhugaa malee kijiban jiru. Fakkeenyaaf amma waggaa dullattiidhaan dullattiin jannatan seentuu waggaa jeen dhugaadha. Dubra taatee jannata seentii dardara taatee yookaan dubra taatee dhiirtiinis akkasumatti jechuu malee kijibaa miti dubbii dhugaati jechuudha. Kanaaf wanni isiniin bohaarsinu keessaa khofli akka ulamaan islaamaa dubbatanitti qaama namaas nama fayyada, aqlii namaallee nama fayyada. Inumaa haga ulamaa'iin khofli an-ni'matul ghaaliya ni'maa qaalii ta qalbii namaarraa madditu jaaniin waggaa seequ namni tokko seeqinsi nama tokko waggaa seequ bakki inni irraa burqu seeqinsi isaa sun qalbii irraa burqa jechuudha. Kanaaf hedduu bu'aa qaba. Aqlii namaa qaama namaa chaarjii godhuudha. Miira namaa waa sadi aqlii namaa qaama namaa miira namaa khofli gammaduun seeqatuun chaarjii godha jechuudha. Namni tokko waggaa ergaa tokko nama duratti bahee dubbisu ergaan inni dubbisu ergaan inni haasa'u ergaan koflaa gammadaa seeqaa haasoytee fi ergaan fuula guuraa lolaa haasoyte namatti dabruu keessatti tokko miti jechuudha. Inumaa ulamaan akka jedhan waan rabbiin uumaalee isaa ta irratti uume keessaa uumaa addunyaa tanarratti rabbiin uume keessaa khofli khaasiyyaa ilma namaati jedha waan ilmi namaa qoftiin qabu jechuudha. Akka jedhan warri saayinsii addunyaa tanarratti waa qoratu ammoo wanni isaan irra gahan ilmi namaa ishaaraan qubaa, ishaaraan ijaa, seeqinsi kanama hundaatu adda adda jedhan nam tokkollee waliin galu. Amma seexee seeqinsa seesan yoonii fi sirraa waraaban namni abbaan fedhe akka ati seexe sanis seequu hin danda'u, akka ati kofalta sanis kofluu hin danda'u. Akkuma ishaaraa qubaa, akkuma ishaaraa ijaa jechuudha. Ammas kofliinsi seeqinsi lugaa aalamni hundirra walii galu. Addunyaa tanarraa afaan namni itti walii galu afaan 800 olii jira. San keessaa afaan namni hunditti walii galu. Biyya hundatti ogaa laaltu zaahira kanatti tokko yoommoo kompiitaraan laalan wal dhabuu danda'u jechuudha khofliinsa. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti aayata isaa jee lakkaawee khofliinsa waannahu huwa adhaka wa abka rabbiin isaan namas kofalchiisaa isaas nama boochisaa khaanni boochisaa khaanni kofalchiisaa addunyummaan tun yeroo takka ni boochaa yeroo takka ni kofaltaa yeroo takka ni gadditaa yeroo takka ni gammaddaa yeroo takka ni yaaddoytaa yeroo takka akka gaarii gammadda. Qalbiin ilma namaa akkuma qilleensa gaarii waan dhugan gaarii nyaata itti haajamtutti ruuheen namaatis gammaduu seeqatuu khofluu hafuura fudhachuu nama wajjin jiraachuu keessatti akka qaamni namaa kun dibata jaanii waan fuula dibatan waan rifeensa dibatan waan qaamaan babbareeffatan akkasi qalbiin namaa yeroo takka takka haara galfachuu seequu gammaduu kana namarraa feeti jechuudha. Hadiisa Jariir ibn Abdullah al-Bajaliin odeessu keessatti annama akka nabii rabbiitti sallallahu alayhi wa sallam hedduu seeqatu nagarre je takkaa nabii argee yoo na seeqe malee hin taane je gaafa garii immoo ni khofla hanga qarrinfaan isaa mul'attutti. Nabiin sallallahu alayhi wa sallam akkuma khaleessa dubbannetti yaadarraa maganfachaa hiraarirraa maganfachaa yeroo hedduu ijoollee arkus ijoollee wajjin seeqatee wajjin taphata akkasumas nama hunda akkaataa isaatti wajjin deema jechuudha. Kanaaf qaamni namaa akkuma ispoortiitti haajamutti, nyaatatti haajamutti, dhugaatitti haajamutti, uffatatti haajamutti waan hafuura isa baafachiisu, waan isa gammachiisu, waan nama gammachiisu, nama kofalchiisu dhaga'utti haajama. Ali ibn Abi Xaalib akka jee qalbiin namaa hadiisaa fi quraanaa wanii hifatti haara baafachiisaa je waan nama kofalchiisuun, waan nama taphachiisuun hatta quraanumaa fi hadiisa san namni namaa himu namni si kofalchiisaa si himu kasi taphachiisaa si himu si gammachiisaa si himuu fi kaannu qixxata kan ta'u jechuu hoggaa si himu. Ammoo wanni ati miizaanni ati ilaaluu qabdu qoftiin bakka silaa dhugaatti qoosaan godhin bakka silaa boohamutti hin koflin bakka wanni hundi likulli amrin makaanu wanni hundi boota qabdi likulli maqaamin maqaal walikulli maqaalin maqaam jechi hundi boota qaba bootaan hundi jecha qaba. Hikma jechuun حكمة ربي القرآن خيس الدبتين ملكاوي نمني حكمة خلنا مجوسون ودعو الشيء في موضعه المناسب وهون ده بك اسم مل تخاورة خفلا بك خفلا ملو سيكين سبك سيكين ساملو بوهيتش بك بوهيتش ملو جمتشو بك جمتشو ملو خاورة جتشو كما براتين أكا وري ساينستون أما الرجانيتي سوقال عليه نمني توكو خفلون سيكون فيانا ما خيستي بوا قداك أبجان ديجنا ما ركنا dhiigaa furmaata ta'uu keessatti onnee namaa dhawatinsa onnee namaa sirreessuu keessatti